so isaan wallaanamanii wallaansa gahaa hin harkatin nuti nama jilbaa cabe har'a ana makka mataa kiyyaatti bakka jawaadeen na bira hin jirretti bakka jawaadeen irraa miidhametti namnummaanuu rakkoo tiyya naa hubatee rakkoo tiyya na cinaa dhaabbatee rakkoo tiyya na wajjiin qooddatee waan natti as deemaatiif waan bitaa mirgaan silaa na dhufaa hunda caalaa bakka tanatti akkana ta'e bakka tanatti akkana ta'e bakkaan kararraa maqee karan na deebisee waan natti as deemaatanii ofirraan harkine dafeen irraa harkeen irraa deebisuu irratti qooda guddaa fudhatu isa arra bakka inni na bira hin jirretti aan mataa kiyya ol qabadhee haasa'uunis hedduuta kanatti ulfaata gammachuun tiyya irruudha dhugaan isiniin jaa kanaafuu inshaallah isinilleen du'aayiidhaan nu bira dhaabbataadha ni fayyan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh daawwattootaa fi hordoftoota keenya jira jirtu baga jiraattanii baga nu eegdanii deebinee dhufnee jirra arragaa eessa jirta jechuun keessan hin oolamu arra maawardii bira dhaqeetiin hin gahaa turaan waan takka gahaa wallaansasii kaameraa duubattiin godhaafii ture arragaa dirqameetiin gahaa kunoo haala isiin keessi jirtus isinis waan wayyootee jirtuuf haala wayyaati as baasee isin garsiisuudhaaf dirqamee akkuma laaltanii agartanitti dawaa tokko ka duraanarraa hafee ture dawaalee sanitti fideetiitiin akkasitti wallaanaa jira gaa'e alhamdulillahi rabbil aalamiin isinis wayyooyte baatee harka diinaatiis nama biraatis kan waafe akkuma waliin beeynutti waa hedduu gaa yeroo dheertuu viidiyoos maraa hin jirru laaltanii agartanii maaliif yoo haytan taate akkuma isinuu jettan yaada keessanis harkaa jirra waa hedduu dhooyfachaa deemu jirra maaliif akka iccitii teenya jirri kun nu jalaa baree nu dura gartee qophaa'ee tarkaanfii adda addaa akka hin fudhannee bakka deemnuu fi bakka oolluu fi kana hundaa'u waa hedduu dhooyfachaa deemu jirra akkuma laaltanii agartanitti kun ogaa isinis alhamdulillahi rabbil aalamiin akkuma laaltanii agartanitti wayyooytee jirti inshaallah fayyaa guutuudhaan as deebiti jawaadeenis akkasumatti wallaanamaa jira garuu ammoo ammaaf adawwii teenya hin gammachiisnu jennee kaameraa duratti as hin baafne hundaa'u hojii bitaa mirgaadhaan gaggeessaa jirraa jechuudha. Maawardiinuu badagaara xiqqishanii wayyooyteen kaameraa duratti as baase isinuu agartanii jirtan intalti san waan isiin qaqqabachaa jirtu tokko takka maawardii kilima takka mataarra cabsaati ni fayyitii maarreedhaa waa hedduudha qaraa jirti garuu ammoo nuti waan isaan dawaadha jedhanii nuun jaanis maaliif eega jarri kun nu harka seene booda wanni isaan godhaa jaansa yoo kagoonu taatellee yoo jarri kun gartee lubbuudhaanis nu harka kute isaan harkatti isaanii kuchiisee jechuudhaaf maqaa nu balleessuuf waan akkanaa kanaas fayyadamanii garuu nuti wallaanaa jirra quraanni rabbiitis wanni quraana rabbii dabre takkallee nu hin jirtu garuu guyyaa lamaa sadiis afuriis torbaanis turuu malee numa fayyan alhamdulillahi rabbil aalamiin keessaafuu ju'aa deemfaan gaara san gubbaa geessanii hallayyaa san gubbaa jara qoonqoo malee agartanii jirtan waan isiin maawardii gottaruma takka bishaan no obaasaadhaa itti isiin bishaan dhuguu fuunaan akkasiin laxa harkaa goote isii fi abdiis waan isaan godhaa turan hedduu takka miidhamee jara dhagaa jala bulchanii sahaa qabbantiinis ni tuttuuxee waa hedduu walitti daddabalame garuu ammoo alhamdulillahi rabbil aalamiin ammallee irra deebi'eeti rabbii hiyyaaf galata galchaa ji'a lama yoo xiqqaate ji'a lama ni taajeeti yaada achi garmiitu amma mataan xiyyaafuu waliin naqamee jira hedduu qilleensa kanarrattis kaameraa duratti isin as ba'aa wanni hin jirreef anaas taate furmaatees taate namoonni nu wajjin jiran hundinuu akka malee gocha akka malee hajararratti godhamaa jiruu fi nutilleen gartee taatee mudannoon mudachaa jirtu hundarraa'u waa hundaa'u irraa qabneeti hujii teenya tarkaanfii teenya fudhachuu irratti xiyyeeffannee dhooyfannee cuucitii teenya arra garuu alhamdulillahi rabbil aalamiin harkaa fuunee gaggeessituu isaaniitis akkuma laaltanii agartanii tarkaanfiin adda addaa qorannoon adda addaa irra gaggeeffamaa jira garuu tarkaanfiin maayyiidhaa irratti hin fudhatamu isiis maaliif hin fudhatamne jettaniitis aaruus ni dandeessanii mufachuus ni dandeessanii gaafiis isinit ta'uu ni danda'a haa ta'u maaliif hanga jawaadeen maawardiin maal akka itti godhamee fi rakkoo isaanirra gahe gartee dhibbarraan dhibbatti fayyaa isaanii mirkaneeffannutti numa qorataman numa adabaman malee tarkaanfiin isa maayyiidhaa irratti hin fudhatamu gadiis hin dhiifamu kaafellee barbaadaa jira nu harkaan baane inshaallah ni seenan goolii kanaafuu du'aa ta'isanii nu bira dhaabbadhaadhaa akkuma takkallee akkuma laaltanii agartanitti maawardiinis haala wayyaatii xiqqishoo tajaajilateetiin nutti ulfaatee laa hangaammaa xiqqishoollee ol hin godhanne qabbantiinis ni miite
laaltanii agartanii jirtan gaa oguu takka gaara oguu takka magaalaa ala geessanii bakka adda addaa ispaaltiirra kaanni fannisan qorqorroo gubbaa qorsiisanii bifa adda addaatiin waa meeqa tarkaanfii meeqa hanga kaartoona nyaachisan takkatti rabbii isin himatu addaati. Namni zabana kanaa raammata dhabee jira rooba keessa aduu keessa bifa adda addaatiin oguu takka Liibiyaa barahaa Liibiyaa keessa geessine janii gaara keessatti oguu barbaanne magaalaa keessaa xarafa magaalaa mul'atan qoonqoo malee kaartoona nyaachisanii bishaan dhuyne janii bishaan dura kaayanii lubbuu isaanii itti guraaraa turan jarri gisee bishaan dhuyne jee bishaan fuudh harkaalatti fidanii buskuta bira kaayan buskuta goggogaa ni nyaanna yoo jedhan harkaalatti hangas takka lubbuu tana rabbumaa uumee rabbumaatu baasa akka isaaniitiin silaa isaan lubbuu baasanii arra garuu rabbiin asiin isaan gahee jira alhamdulillahi rabbil aalamiin hanga jarri fayyee bayyanatee gartee waan nuti kaameeraa irratti hin arginii ta kaameeraa duubatti isaan godhan ta jirtullee eeqa waan nuti agarre ta as baasanii kaameeraa irra nu garsiisanii alatti miidhaan isaan irra gaggeessan hedduun jiraachuudha danda'e eenyuun nu mirkaneessa jarri kun bayyanatee Jawaadeenis Mawardiinis jarri lachuutu bayyanatee aboo akkana nu godhe abdii akkana nu godhe ja'anii hanga himatanii waan isaan irra gahe hunda adda baasan takkatti. Kanumaafuu daawwattootaa fi hordoftoonni kiyya kanneen sagalees naa kaayaa jirtanii jira warreen barreessaa jirtanii jira warra koomentii jalaan dhufaa jirtanii jira warra karaa keessaatiin dhufaa jirtanii jira annam tokkollee fuu deebisaa hin goone maaliif hin deebisaa hin godhin sammuun xiyya akka keessa jirtuu fi waan hin keessa jiruutu na ammara na ajajaa jechuudha akka malee sammuun xiyya na tuqamteetiin mataa ol qabadhee akkaan hin deemne na godhe ana keessaan harka hin jirreewu bakka xiyya buutanii yoo laaltan gaa isinuu deebisaa harkachuu godhachuu ni dandeessan jeetii yaada. Malee arkuu dhabeetii miti sagalee teessanis warra sagalee naa kaayis galatoomaadhaa sagalee teessanis arkeetiin jira warri koomentii jalaan naa bareessaa jirtanis arkaatiin jira laakiin ammoo akka namaa afaan guuttadhee dubbachuu kan hin dandeenye waan na godhe naaf hubattan jeetii yaada isinillee galatoomaa umrii naa dheeradhaa fayyaa naa ta'aadhaa du'aa'ii teessanii nu bira dhaabbattanii nu gargaaruu keessaniifis hedduu takka rabbii gaditti isin galatoonfadha ammallee irra deebi'ee rabbii gaditti isiniin galatoonfadhaan isiniin jechuu barbaada. Haa ta'u garuu ammoo waa hedduu irra guddaa waan kaameeraa duratti gartee duubatti dalagaa turre jira amma dawaa hanga tokko ka duraan fudhattee irraa hafellee fideetiin dhufee quraana rabbiitis itti qaraasisaa jirra akkumaan isiniin jette ammaan dura sheekota gartee silaa quraana rabbii qara'an isaanuma kanaa'uu ol baafnee asirratti isiniif hin garsiifne waan takka waan nu qabu jira maaliif keessatti quraan rabbii itti qaraasifneeti wanni siiriin baanatuun hayaata rabbii bira hin dabartu itti qaraasisaa jirra inshaallah ni beeyfatan ni bayyanatan oguu isaan fayyaa isaanii guutuu nuuf deebi'an jawaadees kaniifee harkattan ta'a isin dura dhufee isinii dubbisee isinii wajjii haasa'uu ta'a Mawardiinis kun akkuma laaltanii agartanitti eegaa shaffichi geessiti waa kanaas obaasinaan jee ammaan tana cafaqeetiin maal godheetiin kaanis kadibatus ni dibatti kadhuytus ni dhuyti waan irraa hafeen fidee fi dhufe haala kana keessa jirra ila hanga ammaatti guyyaa isaan baafne gajjiddu beekaati kaameratti as hin baasine nuti maaliif kaanis achi wallaanaa maaliif nama kanaatti facaafne tarkaanfiin duubaalleen akka hin dhufne of eeggannoo teenya gaccimsumaaf jechuu gabaabumattu ijoolleenis faffacaatee waan jirtuuf gamaa gamanatti namoonni tokkos gartee naaf furmaatee jidduttis shakkiin takkas waan nu keessa namni seenee akka shakkii nu keessatti hin uumamne zaman ammaan tanaa kana gartee namni huccuu fi tanaa yoo shakkite malee bahuunii fi gartee keessaa najja'uun kaayoo teessan galmaan ga'uun inni ulfaataa dhufe maaliif si hojii taa'ee si hojii nyaachaan namni sirraa dalaguu eegale jechuudha waan takka tanneeniitu nu qaqqabee ilaa hanga ammaattuu lafarra nu harkisee tarkaanfiin keenya san akka dafee galma gahee gartee jara san irra dhaqqabnee wannan goone nu godhe kana maaliif jaarratanii akka jaba jaarratanii jiran humna godhatanii jiran dhugaan humna godhatanii laaltanii arguu jirtanii fuula keenya dura teessee sodaa takka dhaba malee furmaateen akkan godhin hin qabdu adabbii yoo adabbiidha ilaa hanga ammaan tanaa hangan takka keessan dhuftu hoo sodaan maal nuti dubbee san hiddaan buqqisuu barbaadu jirra mallee
garuu ammoo karaa sanitti tarkaanfii sanitti deemuudha. Tokkoffaa duraan dursee jara lamaan wallaanuudha. Osoo isaan wallaanamanii wallaansa gahaa hin harkatin nuti nama jilbaa cabe har'a. Ana akka mataa kiyyaatti bakka jawaadeen na bira hin jirretti bakka jawaadeen irraa miidhametti namnummaanuu rakkoo tiyya naa hubatee rakkoo tiyya na cinaa dhaabbatee rakkoo tiyya na wajjin qooddatee waan natti as deemaatiif waan bitaa mirgaan silaa na dhufaa hunda caalaa bakka tanatti akkana ta'e bakka tanatti akkana ta'e bakkaan kararraa maqee karan na deebisee waan natti as deemaatanii ofirraan harkine dafeen irraa harkeen irraa deebisuu irratti qooda guddaa fudhatu isa. Arra bakka inni na bira hin jirretti aan mataa kiyya ol qabadhee haasa'uunis hedduutu akkanatti ulfaata. Gammachuun tiyya irruudha. Dhugaan isiniin jaa. Kanaafuu inshaallah isinillee du'aayiidhaan nu bira dhaabbataadha. Ni fayyan. Hordoftootaa fi daawwattoonni keenya takkanaatiin isiniin jaa. Inshaallah gaa khayriidha khayriitti ciyaana. Ammoo isin oguu nuti caljannees nu tuffatanii jettanii kan fudhanne. Yookaan gorsa namaa hin fudhatan jettanii kan uffanne akka keessa jirruutu nutis nu ajaja waan ta'eef namni gonni nama keessa jiruuf ifaa jettee isaa Oromoon duraanu nu warra keessa jirruutu fi akka keessa jirruu fi akkaataa ta'uu jirruu fi mudannoo nu mudachuu jirtuu fi taatee guyyarraa nurra taa'aa jirtu hunda amma hanga tokkootu kaameraadhaan viidiyoo irratti qilleensa irratti ol ba'aa jira malee ol bahaa hin jirre gartee kaameraa sanuu gartee itti dhaabanii itti qabanii irraa marachuuf si mijaa'uu dhabee rakkoo hedduu tatanirra jajjabduu meeqaan tan bira dabraa jira maaliif simijjaa'uu dhabuudhaan taatee nu mudattu tanamni kaameraa saniin gartee yeroo san dafee narraa fuudhu dhabu jechuudhaan waa hedduu nu wal jala dabraa jira. Kanumaafuu du'aayii teessanii nu bira dhaabbadhaadhaa. Maawurdiinis hoyyooytee jirti ilaaltanii agartanii du'aatees yeroo gabaabduu keessa wallaanneeti fayyaa guutuudhaan as bahee salaamtaa isin gaafatee gammaduu teessan arkitanii jechuudha. Isin dura dhufee salaamtaa isin gaafatee isin gammachiisu ta'a inshaallah.